Sila ummata maraachite. Baadoon baadoo 0-0 jennaan as baase gaafa tokko. Wallahi maashaallah bareedduu magaala konkolatan buna fakkaatti fuulli isii. Abduu Seemal jedhe beektaa ummi firoo. Yoo tana Yaa Oromoo hani gofandimii bannee Turkii argina jedhe. Maaliif maaliin qabne laata? maaliif qabne maqamoo maaliif? Laal guyyaa wayii beekta gastii isaanii nagalchan bayinaan jedhan bayuu dide bayinaan jedhan bayuu dide achumarraan dinnaani sanumarraa kaasanii akkas jedhan. So Turkii erganii maal siidaa banduuf? Maaliif beeka waan hin naannoo fuula naadhaa fayyadana fakkaate. Fuula maattee jechuufi. Astaghfirullah. Abduu See. So amma yoon baataree Dhugumatti wallah ni bareeddi. Maa baa wallaahi billahi hin ba'u sardii fi samii walitti qabate tokko tokko irratti hin ba'u. maa gaafa san walitti qabattee yoo atiyyuu ardiif sabii waliin walitti qabatta eessaa baata? Qara kan hin baane amma maaltu na baase mee yoo jettu maaliif bayame? Bakka ana keessaan naa ergaamee laalaayyee. Naalte maal goota? Kingi Kamaaliin na ergedhaan yookaan Na wallaahi billahi takka viidiyoo walitti haasofnee hin beeknu isa. akkanuma naayyoo siin jedhaadha. Takkaan argeen beeku mee deemi gaafadhu wallaahi billahi sodaa addaan sheekama. Aadee itti haasaa malee viidiyoon inni illee hin dawwaluu bar. Inni wanna baala gummaa san hin qabu barinni. Riilan bar kanaaf jaaladhaani wallaahi billahi amalli isaana natti tola sheekamaa. Baratee waan firiidamii jedhu takka beeka beektaan biyya Arab faranjii biyya Arabaa jira taphadhuu kolfii jedha. Gasti yoo seenammoo beektaa achi taa'uun barbaadu gasti aslii isa waa darbadhee utaalee taraa. Yenee feqir si yaadee jira jedheen beektaa asliidhaan. Qoftu silaama misinjaraa siin daballe naan jedhe. Baya si saree deeggarsa darbe ayasli. Maalette? Waan illee achi jala jira wallaa gaafa san. Wallahi riil gibar kolfee kolfaan du'e. Ani gastii isaa san hin taa'u beekta. Waa darbadhee nuun an teechisa waa dubbannaan ganna darba beekta taruu fedha jechi. Atillee gastii isaa baru dumaan seennu qaata duubaan dhuftee seentee bar. Haa? An yeroo tokko bar jaartii lammataa ta'ee yaadaayyuu bar. Na wallahi billahi. Namni tokko bira akkas yaara guddaan. Si taarsiituun barin teettuullee bar fiiddee seentiidha bar tuun tajimmitti laaftuun xiyyaatoo achuma jala teettu. Anasli akkanumaan jaaladhaa bar wallahi malee. Amma tokko akkas jedha bara jaalatteeffa aslii haniin bara aslii akkas waan jaalallee ani jaaladhu jaalala biraatti amma namni biraa beekta jaalala waan biraa waan jaaladhu si'anoo wallahi. Atsanillee yoo jaalatte mirga qabdaa maaltu si dorgeemi? No. Inaasa'u jirraan qalladu jirra. Yaa si'ii biti bar nama biraatiif jennee malee rakkoon qabu. Rabbi si alaafisu malee maafi mushkila. Naana rabbi kaa qabu waliin umrii haa dheeressitu maal godha jaartii lama. Maali mucaan akkas ga'u kun jaartii lama maal takkatti nutti xiqqaatti. Maal godha jaartii lama. Ollaan nagaa bultee haa jedhu malee akkatti bule abbaa beekaadha. Bar warri jaartii lama fuudhe akkatti iyyaa bulu hin beektu ati. Wallaahi iyyaa bultii bar goojjoon lamaan iyyuu iyyaa bultii. Maal ta'uu jidettee jiru? Wallaahi iyyaa bultii bar. Gammachuun qaba si fakkaatee riil. Wallaahi gammachuun qaba nu bar. Maaltu gammachuun qaba? Warri jaartii lama fuudhu kun.
wanti nama Eessa deemna firaa'oon isaatii kana halkanii bir. wanti nama iyyisiisu hin jiru yoo imaana qabaattanii turin jette imaana qabu dhabiinsa keessantu sheexana isin keessa uumeera. Kenna bara osuma fuudhin jaartii lama jedha. Rabbi shariyaa na furayyameedha bar takka fuune. Keeka bakkuma san qaraane barnullee. Dubartiin illee osoo hin heerumin ani barma isaanuun jaaladhu jetti. Tokko yoo dhufnee barra. Ana garuu mee amma maaltu isin amma mataanuu isin jibbisiisa maalidha? Rakkoon keessan maali? Jaarsi ka'oo lama qaba nagummaa qabnaa biyyeen na haa nyaattu. Gaafa inni gadi ba'e waliin tumtanu sabboontu gadabba. Ana garuu rabbi takkatti hin ajjeesin. Astaghfirullah. Rabbi sitti fuudhin inshaallah. Sitti fuudhin kun ba'a. Wallahi billahi. Maal jechuudha? Na maal goota. Jaartii bareedduu qabda maashaallah. Ay gaafuma isin majala dundoomte deeman Na maal goota. Rabbi takkitti nama qajeelchi nambar takkittuma san waliin idimee jiraatanii. Rabbitti kadhataa malee maal godhan? Kadhuftu baraarawa dhuftu afaanuun beekan waa takka maal taate yoo ati taa'e jetteen hin dhaabatti yoo taa'e jetteen isiin hin dhaabatti yoo ati dhaabadhu deemteetti. Ka zamanaa kana waliin taatan olii siriil jibaa. Tapha akka isinii baqattee jirtu ilaalee fuudhata gaafsan. Haa? Tapha akka isinii agarsiisu waa baratte ilaalee fuudha. Nu heerumnee jira nu geeffannee jira alhamdulillah. Warri hin heerumne harka baasa. Fatiyye, cawataan harkaa jiru fi addi ishee onnoo hin jedhin. Nan beeka gaafan si dhiise handuu ammayyuu miira keessan seenee bara. Laa ilaa Fatiyaan immoo bar oomiira keessatti fakkaatti sagaleen ishee Si miirri achiin siqu kan Fatiyaan rakkoo miirri si achiin siqu. Amma bareeda paawariin haasawwan turre yoomittuu akka namni shoshatti tokkichaan akkatti kuftee miira keessa seenta. Amma bareedan. Isiin hin Durii walitti qabee manfasiin jedhe. koo muddamaa jette. Manfasiin kan koo hin jarjara. Fatiyaan sooma qabdu guyyaa takka Fatiyye ofii sooma keetiin qabdu ana sooma narraa walleessaa hartaadha. Ina taano bannaadhaan. Kanan hin qabaa. Kanan hin qabaa. Sooman hin qabaa. Kan si dhibu hambaatii guutuu soomaneetiin dhumarraan ijaazaa ba'a. Ay Fatiyaa. Lokommoo maal jedha? Wallaahi dhasi. Wallaahi dhasi. Nama meeqa dhaabatee deema addunyaa kanarra. Wallaahi komentiin barreessaa uummanni kunis rukutamaadhaa bara. Oye haadha baatee sana namni maal itti fakkaata? Wanna wayii itti fakkaata waan makiinaa makalaakaa wayii itti fakkaatti haati baatee tun. Doozariidha maa sobamoo isiinuun jatti bara. Lakkoofoo isiin waan maqaan itti mogga'eef eenyu harkisee si baasa minaamin jetti beekta. Araba dhaggeeffadhu gisee namni haadha baateetiin akkas jedhu baay'ee tokko aaraa beekta. Maal itti fakkaata? Reedii ilaali komentii haadha baatee argite suni ofiif paastaadha kanaaf akka taasaa. Anaas haadha baatee keessaa jechuudha kan isiin guyyaa tokko mucaa tokko hojjette jechuudha yoomiyyuu hin dagadhu. Na harkatti macalaxa jetteeni. Allah haadha baate. Haadha baate. Eenyichi harkisee si baasa jetteeni. Mucaan immoo dhuguma qalloo hagas gaala. Qoy obboleettii biyya tana gorfadha. Namni baay'een amma jecha haadha baatee kana dhugaasee tun abboonu cafallayteedhanii dhiyeessan. Mucattii teenna jechuudha. Wallahi. Isiin jedha barri isiin ma jedha akkas. Isiin namni jennaaniin kaa'aati faatee beektaa wannoodha.
dantaan qabdu uumama isiitiin kerlas konfidensii qabdi. Amma gaafa isiin dhiira tokkoon si cafallaqaattuun tokko immoo yoo jaalataa jiraatan cafallaqamuun barbaadeet bada.